Radio Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa dalgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarga nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u handuule mirgaan haa galu. Bakkoottaa fi haala adda addaa keessa teessanii warreen simbirtuu caqasuuf nu eegaa jirtan marti nageenyi keenya kan kabajaa lafa jirtan maratti qilleensarraan isin haa dhaqqabuu jenna. Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya oolmaa bultiin isin nagaya. Kunoo akkuma ballaminnetti yeroo teenya eeggannee dhiyaannee jirra. Har'aa sagantaa teenya oduudhaan takka jennee eegallee qophii imalaatti aansina. Har'aaf qophii simboo waan hin qabneef dhiifama jecha amma gara oduu torbee kanaatiif qophaa'eetti. Akkam jirtan dhaggeeffatoota keenya oduu isin dhageessifna oduu isin dhageessisu an Gammadaa Baroodaati. Addi bilisummaa Oromoo dhiha bahaa fi kibba Oromiyaatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhatu beeksise. Onkololeessa 26 bara 2013 bahaa Oromiyaa godina Harargee lixaa onaaf magaalaa Awwaareetti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa fudhateen loltoota mootummaa 3 ajjeesee 4 ammoo garmalee madeesse. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo onkololeessa 27 bara 2013 tarkaanfii waraana basaasaa fi dabballoota mootummaa irratti dhiha Oromiyaa magaalaa Naqamtee hoteela Horroo Guduruutti fudhateen basaasa mootummaa Tsaggaayee Tasfaayee Atkiltii jedhamu qoomee kanneen biroo 3 akkaan madeesse. Haleellaa kanaan konkolaataa lakkoofsa gabatee duwwaa 3976 ta'ee fi koompitara akkasumas laaptooppii 6 dabballoonni mootummaa ittiin fayyadamaa turan daareeffamuun ifa tahe. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo sadaasa 2 bara 2013 kibba Oromiyaa bakka Muddii Hamboo jedhamutti haleellaa waraanaa fi poolisa mootummaa irratti fudhateen loltoota 7 ajjeesee 6 madeessuu meeshaalee matariyas AK-47 rasaasaa fi bilbila harkaa booji'uu addi bilisummaa Oromoo mirkaneesse. Addi bilisummaa Oromoo waggaa 8ffaa fincila diddaa gabrummaa sababeeffachuun ibsa baaseen dargaggoonni Oromoo fincila isaanii akka finiinsan yaamicha dabarse. Sadaasaa 5 bara 2013 ibsa baaseen addi bilisummaa Oromoo haala impaayera Itoophiyaa keessatti mul'ataa ture irra aanuuf sadaasaa 9 bara 2005 yaamicha uummata Oromoo maraaf dabarseen fincilli diddaa gabrummaa qabsiifamuu yaadachiise. Akeekni isaatis gaafiin uummata Oromoo gooha filmaata bara saniitiin akka hin ukkaamamne jalaa baasuuf dhageettii argachiisuudha. Uummanni Oromoo akka waliigalaatti dargaggoonni ammoo addatti wareegama qaalii baasuun asiin gahan. Hanga mirgi uummata Oromoo guututti kabajamuu lammiin Oromoo marti fincila diddaa gabrummaa qeeroodhaan deemsifamaa jiru maddii akka dhaabbatan yaamicha dabarse addi bilisummaa Oromoo. Dargaggootaa fi manguddoonni Oromoo 80 ol godina Baalee Gannaaleetti hidhaman. Ilmaan Oromoo hedduun dargaggoota manguddootaa fi sheekotiin keessatti argaman isin ABO'dha adda bilisummaa Oromoo deeggartan jechuun yakkamanii mana hidhaa Gannaaleetti hidhamuun beekame. Kanneen hidhaman keessaa tokkoffaa Sheek Taahir Muhammad, lammaffaa Sheek Ibrahim Ahmad, sadaffaa Sheek Aliyyi Hussein, afraffaa Sheek Ibrahim Haji Umarii fi shanaffaa Sheek Badru Ahmad keessatti argaman. Dargaggoota Oromoo godina Booranaa guraaramni itti cime. Ilmaan Oromoo godina Booranaa onnaa Moyyaalee keessatti ABO waliin hidhata qabdan jechuun dararaan irra gahaa jiraachuun dhagayame. Dargaggoota Oromoo isin dabballoota ABO'ti jechuun yakkamanii mana hidhaa keessatti reebichaan miidhaan cimaan irra gahaa jiraachuu oduun qeerroon tamsaase ifa godhe. Oromoonni mana hidhaa Maakalaawii seensifamanii guraaramni irra gahaa jiru tokkoffaa dargaggoo Tashoomaa Guutaa, lammaffaa obbo Lammii Urgeessaa, sadaffaa dargaggoo Ibrahim Hussein, afraffaa dargaggoo Alaaminaa Geetaachooti. Itoophiyaan loltoota Alshabaab deeggarti jechuun Eertiraa himatte. Al-Shabaab akka Itoophiyaa keessatti haleellaa geggeessu tinnisti jechuudhaan Itoophiyaan Eertiraa himachuu oduun sadaasaa 6 bara 2013 World Bulletin irraa faca'e ni ibsa.
Tamsaasni televezyiina Itoophiyaatis akka Alshabaab deeggarsa Eertiraatiin haleellaa goolessummaa biyyattii keessatti deemsisuuf deemu odeeffannoo argachuu mirkaneesse. Dameen tikaa haala kanaan bir'atte huleelee biyyattii seenan keellaa fi bakkoota namoonni itti heddummaatanitti if eeggannaan cimaan akka taasifamu ajaja dabarse. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'a kanaaf qabannee dhiyaannee hanganuma qophiilee hafan waliin nagayaan tura. dabareen tan imalaati dhaggeeffattoota keenya qophii tana keessatti waa'ee jecha Oromoota maneedhaa dargii keessa irratti marii obbo Mulgeetaa Moosisaa fi obbo Damisee Kabbadaa waliin eegalletu itti fufee dhiyaata. Turtiin teessan nu waliin jenna. Mootota masadii agartaniittu Haile Sillaasee dargii fi mootummaa kana bara sadan kana keessayyuu gaaffiin Oromoo hin deebine jedhameetu fincillitti jira Oromoon. Yoggaa laaltanii isa kamtu irra hamaadha mootota sadan amma isin agartan kana keessatti jechuudha. Obbo Damis.
isa ammaa kanatu irra hamaadha. Inni durii suni tuffii qabu erga Oromoo dhuunfatanii booda impaayera sadan bakka lamatti qoodanii kibbi gabbaarii jedhamee waamama. Lafa sin qabu, mirga sin qabu, lafarra garuu lafa Itoophiyaarra jiraata. Hin gabbaraa jechuun saba gabbarutu achi jiraata, isaanii gabbaree saba gabbaa. Noorziin immoo rest agar jedhama. Warra lafa qabu. Lafa qabaachuun noorzitti mallattoo lammiiti, mallattoo lammummaati. Namni lafa hin qabne garuu lammii miti, namni biyya sanaa miti. Gabbaree jiraata, isaaniif jiraata malee. Akkasitti tiriit gochaa turanii Haayile Sillaasee yoo fudhanne inni nama hidhus, nama haraas godhus, nama ajjeesus beeka inni. Walitti qabeetii miti kan inni hidhus, kan inni ajjeesus, kan inni haraas godhus. Namoota liidarshiippii dhabsiisuudha. Liidarshiippiin akkan uumamne gochuu eegu Oromoo keessa. Dargiin militariidha. Konfliktii hundayyuu qawweedhumaan hiikuu yaala. Hiikaas ture. Akka sanyiitti ani abalu jedhee akka Amaaraatti demonstrate of godheen turre. Dargiin portray of godheen turre. Ani mangistii Amaaraati yookiin kan Tigreetiin jenne dargiini. Eenyuyyuu haa ta'u gurmaa'ee itti dhufnaan dargiini hunduma isaatuu cafaqee deema. Malee abalu sanyii Tigree, Oromoo, Somaalee akkas jedhee hin deemu dargiini. Lammata immoo biyyootii abbootiin keenya tokkummaa eeganii tursanii akkamitti yeroo keenya gargar faca'aa kan jedhuuni xiiqii keessa galee qawweedhumaan waa hunda hiikuu ilaale. Dargiini yookiin Amaara jettuuni yookiin Tigreen jettuuni garuu gara dhumaa Amaartonni gabbaran paartii adda addaa keessaa keessumattuu Waglii keessaa warri gabbaran Meeson keessaa Amaarri achi namme mangistuu gara Amaaratti harkisanii turan. Impaayera kan ammaa kuni impaayera Tigraay ijaaree biyya Tigraay kophaatti ijaaree biyya kaan kolonaayiz godhe. Kolonaayiz yoo godhu immoo wareersee hidhee garafee dhabamsiisee kan dargi adda isa godhu maalinni nama ajjeesee reeffa karaarratti hin gatu. Yeroo tokko propaagandaadha koortii isaanitti dhiyeessanii diraamaa hojjetu. Kanaaf mangistiin kun mangistii Tigraay kan Itoophiyaas miti. Isa kana salphinni Oromoorra akka saba tokkootti bara jara kanaati. Tole fayyaa ta'a. Gaaffiidhumaa isiniif isa Mullugeeta. Amma mootummaa kana keessayyuu Oromoon daranuu itti rakkatee jira kan jedhu kaasanii jirani obbo Damisseeni. Kanaafoo fala waliigalaa Oromoon maal godhuu qaba? Oromoon gidiraa kana jalaa bahuu danda'a kan jettanii hoo maal ta'edha obbo Mullugeeta xumura irratti? Wanti guddaan bilisummaan saba tokkoo hawwiidhaan waan dhufuu danda'u miti. Sabni tokko kan humnaan qabamee humnaan dhiitamee bulu kan bilisummaa isaa argachuu danda'u humnaan ta'uusaa beekamaadha. Kana waan ta'eef humni sun immoo ta'uu kan danda'u hundumtuu kana gubbaarratti amantii kana gubbaarratti yoo walii gale ta'e humna ofii jabeessatanii humna ofii qindeessanii hamma danda'ame ofirratti abdii qabaatanii waan ofii qaban sanarratti hundaa'anii saba bilisummaa isaa ukkaamse sana mirga isaa dhoowwate sana dura dhaabbachuu falmuudha wanti guddaan.
kun egaa yeroo jedhamu otoo gaaga'ama hin qabaatin otoo rakkoo tokko hin qabaatin akkasumatti dhufa jechuu otoo hin ta'in yeroo kana goonu du'uun hin jira, ajjeesuun hin jira, dhiiguun hin jira, dhiigsuun hin jira. Fedhii keenyatu kana ta'e otoo hin ta'in dirqiidhaan kanatu barbaachisa. Kana gochuudhaaf humni keenya eessa akka jiru, humni keenya kana dura maal ta'uurraa kan ka'e akka dadhabe rakkina darberraa dogoggora darberraa baramee gara tokkotti fuula keenya deeffannee diina dura dhaabbachuu danda'u kan jedhudha wanti guddaan. Kan biraayyuu seenaa darberraa barachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo har'as borus seenaa dogoggora darbe sana irra deebinee waanuma sana dogoggora goone yoo ta'e yoomiyyuu qabsoo kana gara fuulduraatti deemsisuu hin dandeenyu sanarraa barachuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhudha. Yoo ammaa nu caalaa kan humna keenya eessa akka jiru maal akka ta'e kan beeku diina keenya waan ta'eef nutillee sana beeknee humna diinni keenya bare sana ofii keenya barannee dhimma itti ba'uun nurra jira. Kan biraa yeroo hundumaa humna sabaa ni qabna, biyya ni qabna, teereedii adda addaa ni qabna, kan mijaa ta'e ni qabna. Garuu kun gahaa miti. Saba bal'aa ta'uuni, lakkoofsaan guddaa ta'uuni yoo lakkoofsi suni gara hojiitti jijjiirame malee bu'aa fiduu hin danda'u. Gara hojiitti jijjiiruudhaan immoo jaarmiyaa saba Oromoo hunda walitti qabee bifa tokkoon gara tokkotti deemsisuu danda'u. Hoggana laalcha gara fuulduraatti laalcha gahaa qabu kan kutatee ofitti murteessee waan qabsoo kana gara fuulduraatti gaggeessuuf finiisuu danda'u. Sana bira darbee immoo sabni keenyas qabsaa'onni keenyas waan barbaannu beeku akka gaariitti beeknee lafa kaa'u waan barbaanne sana edda beeknee lafa kaawwanne booda akkamitti sana bira gahuu akka dandeenyu irratti hojjechuudha. Kana yoo hin taane bifa adda addaatiin kiyooskii poolitikaa adda addaa dhaabuudhaan yookaan immoo har'a kana jechuun buru kana jechuudhaan waan iddoo tokko gahuu waan hin dandeenyeef duraan dursinee kan jaalleewwan keenya yookaan immoo jagnoonni Oromoo hedduun kumaan lakkaawwaman kan itti dhumani ifaadha. Isa ifaa sana ta'e gubbaarratti walii galtee gara fuulduraatti harka wal qabannee tokkummaadhaan hojjechuu danda'udha. Mata mataadhaanis haa ta'u, garee gareedhaanis haa ta'u, warri amma jirru kuni kana hundumaa walitti qindeessinee gara fuulduraatti deemuu danda'u nurra jira. Humna keenya, yeroo keenya, qabeenya keenya bifa tokkoon iddoo tokkotti fifsinee hojjechuu danda'u nurra jiran jedha gara kootiin. Kanatti dabalee kanan jechuu barbaadu haala keessa jirru diina nu fuuldura dhaabbataa jiru kana akka gaariitti beekuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Haalli nuti keessa jirru yeroon humni keenya qoqqoodamee jaarmiyaa adda addaa iddoo iddootti uummannee keessumattuu humna wal falmu tokko uumnee yeroon sochoonu miti. Wanti nuti amma hojjennu baay'eensaa iyyuu akka naa galutti biyya walaba qabu tokko keessatti ummata waan barbaadu murteeffachuu danda'u saba sana keessatti kan hojjetamaa jiru. Kuni yeroo nageenyaa yeroo biyyi tokko walaba qabu jaarmoleen hedduun Oromiyaa keessatti dhaabbatanii manifestoo political manifestoo adda addaa qabaatanii wal falmuun yookaan immoo aangoo qabatanii bu'aa saba isaaniitiif fiduuf wal falmuun barbaachisaadha. Sirnuma dimokiraasiitii gara fuulduraatti waan ta'utu irra jirudha. Garuu yeroo ammaa kana humni keenya bitittinnaa'uun humni keenya iddoo iddootti caccabee tokko taanee yaada tokkoon dhaabbii tokkoon diina fuuldura dhaabbachuu dadhabuun humni
qabsoon saba keenya akka gara fuulduraatti deemu akka finiinu gochuu hin dandeenye. Kuni dogoggora darbeerraa baramee gara fuulduraatti tokkummaan keenya cimee humna tokkoon amma danda'amu fuula keenya yookaan immoo qabsoon keenya akka diina keenya irratti xiyyeeffatu gochuudhaaf tattaaffii barbaachisu gochuudha. Amma danda'ame tokkummaan suni tokkummaa qabsootii, tokkummaan sun immoo kan qabsoo kana gara fuulduraatti finiisuu danda'u, kan jijjiiruu danda'u, gara fuulduraatti deemsisuu kan danda'u ta'uutu irra jira kan jedhuun qaba. Lammata humni keenya eessa akka jiru diinni keenya beekee yeroo hundumaa isa rukuta. Humni keenya tokkummaa akka ta'e ni beekama. Kanaaf tokkummaa qabsaa'otaa akka hin jiraanne mootummaan aangoo qabate sun bifa adda addaatiin ajjeesuudhaan hidhuudhaan dadhabsiisaa irra jira. Qabeenya keenya saamaa irra jira. Sana bira darbee immoo basaasa adda addaatiin yookaan immoo propagaandaa adda addaa nu keessatti facaasuudhaan nu diigaa jira. Kanaaf tokkummaa keenya rukutuu kun beekamuutu irra jira. Lammata immoo diina aangoo qabatee nu saamaa nu ajjeesaa nu hidhaa jiru duwwaa otoo hin ta'in mootummaa irratti kan dur nu bitaa ture humni Amaaraa gara fuulduraatti mootummaatti deebi'uuf hawwii kan qabuu fi kan isa aangoo qabate kanaan falmu nuti bilisummaa keenyaaf akka hin dhaabbanne gara fuulduraatti humni keenya akka hin cimne tooftaa adda addaa baafatee nu dadhabsiisuusaa hubachuun nurra jira. Iddoo humni keenya jiru ammallee diinni keenya nu caalaa beeka. Kanaaf humni keenya eessa akka jiru beeknee irratti hojjennee itti dhimma ba'uu nu barbaachisa kan jedhuun qaba. Kanaaf kan biraayyuu akkuma of beeknu diinni keenya dadhabbiinsaa fi ciminni isaa eessa akka jiru beekuun nurra jira kan jedhuun qaba. Kan sadaffaa firaa fi diina adda adda baafnee beekuun nurra jira. Adda adda baafnee beekne diina keenya dura dhaabbachuu ofirraa ittisuu akkasumas immoo firoota keenya jennee gara fuulduraatti waliin hojjechuu kan dandeenyu waliin dhaabbannee wal deeggaruu barbaachisa. Haala sana uumuun barbaachisaa natti fakkaata. Kan arfaffaa kanan jechuu barbaadu qabsoon tokko kan calqabe fixee xumuraa miti. Yoo danda'ame gaarii ture garuu yoo hin danda'amne immoo qabsoon suni itti fufaa jechuudha. Qabsoon sun amma waan ka'eef iddoodhaan gahutti itti fufuutu irra jira. Kana gochuudhaaf jaarmoleen amma jiran of keessaa dhaloota haaraa kan dirqama qabsoo bilisummaa Oromoo fudhatee qabsicha fiixaan baasuu danda'u horachuutu irra jira kan jedhuun qaba. Warri immoo dhalootni haaraan kana fudhachuudhaaf dirqama kana baatanii gara fuulduraatti deemuudhaaf qabsoo keessatti guutummaatti qooda fudhachuutu irra jira, of qopheessuutu irra jira, dandeettii gahaa qabaachuutu irra jira kan jedhuun qaba. Bifa kanaan yoo hojjetamee yeroo gabaabaa keessatti sabni Oromoo waa tokko irraa kan jedhudha. Yoo kana ta'uu baate garuu ilmaan Oromoo kan kumaan lakkaawwaman jagnoonni Oromoo kan itti du'anii hedduudha. Wanti fidan bu'aa guddaan ni jira. Kana immoo waan ifaa ta'edha. Oromiyaan handhuura Itoophiyaa keessaa cabsitee bahuunsi aadaan keenya bifa adda addaatiin guddachuunsa afaan keenyaan dubbachuun akka uummata tokkootti eenyummaa keenyatti boonuun dhiiga isaanii irratti waan biqileef kuni eeggamuutu irra jira. Yoo dadhabbiin keenya itti fufaa yoo ta'e gabaabaatti wanti argame kuniyyuu deebi'ee fudhatamuu danda'a, jaamuu danda'a. Kuni yaadamuutu irra jira kan jedhu qaba. Kanuma karaa kootiin galatoon. Tolee, fayyaa ta'a. Keessummoonni keenya lamaan keessaniyyuu obbo Damissee Kabbadaa Kanaadaarraa fi obbo Mulugeetaa Moosisaa Neezerlaandirraa Oromoonni bebbeekamoo mana hidhaa Dargii keessatti dhuman onkoloolessa keessa bara 1986 keessa kan isaan itti wareegaman sababeeffachuudhaan qophii akka addaatti qopheessine yeroo dheeraan waliin turtanittu
Maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa fayyaa isinii hawwina jirra. Egaa dhaggeeffattoota keenya kanarraaf jennee kanumaan raawwannee jirra. Torbee qophiilee biraatiin hanga walitti deebinu kanumaan nagaatti jenna. We know